qooytee tarsiimoodhaan deemuu qabdi kan jiru dhaamsi Oromiyaa irraa dabraa jira. Kanaaf qabsoon teenya siigaltee yeroo gabaabaa keessatti xumuratti godhuudhaaf tarsiimoon barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gama kanaan hayyoonni Oromoo wanni godhaa jirtanillee ni jira. Saffisaan siigaltee osoo siigaltee dhiinni Hacaaluu kunii fi wanni Hacaaluutu siigaltee gama biraa gama irraanfatamuutti hin deemne mootummaa tana xumuratti godhuun barbaachisaadha jechuudha. Mootummaa tana akkamitti xumuratti goona? Mootummaa tana tarsiimoo baafannee tan dhumaa godhuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gama kanaanillee hayyoonni Oromoo atattamaan tarsiimoo qabsoo akkaataa itti deeman akkaataa itti qabsaa'an sagantaa siigaltee qabsoodhaa baaftanii qeeroo teenyaaf raabsuun barbaachisaadha. Kana jechuun ammaa wanni mootummaan miltsiginnaa tullee wanni jechaa jiru tasgabbeessinee parsantii 95 tasgabbeessinee jira. Biitti nagaa jechaa jiranii. Kanaaf wanni siigaltee ijoollee teenya qabee jiru tarsiimoodhaan qabsaa'uu tarsiimoo siigaltee itti qabsaa'anii fakkaataa itti qabsaa'an abbaan qeeroo hidhaa waan jiruuf wanni rakkoo ta'ee jira jechuudha. Kana siigaltee tarsiimoo qabsoo qopheessitanii siigaltee itti deemuun barbaachisaadha. Tarsiimoo qabsoo baasaati ijoolleedhaaf qopheessaa. Tarsiimoo qabsoo tana keessatti illee beektaa waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu as gubbaa. Waa hedduun dubbannu. Maaliif waa hedduun dubbannee wanni tarsiimootu siigaltee bifa iccitii waan iccitiitii tana anillee dubbachuun barbaadu biraa hunnu ammoo tarsiimoon qabsoo Oromoo tarsiimoon qeeroo Oromoo arraan tana siigaltee akka durii miti. Bifa siigaltee dhahaa darbachuu qofaa miti tana hayyoonni Oromoo isaanuu boonsaniiti beekanii kanatti deemuun barbaachisaadha jechuudha. Tan biraa poolisii Oromiyaa ijoollee Oromoo siigaltee humna nageenyaa keessa jirtan humna addaa Oromiyaa keessa jirtan humna federaalaa keessa jirtan arraan tana qawwee qabattee qawwee siigaltee nafxanyaa qabattee nafxanyuma mootummaa nafxanyaati qawwee qabattee qawwee diinaa qabattee jiti daangaa irraa qabbana keessa jirta agabuu beeloo jirta arraan tana siigaltee sabni kee waraana Iltiraatii fi waraana Amaararraa naannoo Amaararraa dhufe saniin du'aa jira jechuudha. Dr. Ashaagireen siigaltee yeroo arraan tanaa qeeroo Oromoo tarkaanfii akka irra fudhatamu jeetti jala muree itti himee jira jechuudha. Yaa ijoollee Oromoo ta waraana keessa jirtu. Mee arraan tana siigaltee haati qawwee mootummaa shiftaa tanaa qabattee daangaa irra teessu namni kee dhumaa jira. Hayyuun kee hidhamaa jira. Miidiyaan kee haati qomatti dhawattuun cufamee jira. Oromoon salphachaa jira. Mee maaliif ati qawwee diinaa fudhattee teesse daangaa irra? Carraan warra keetii, carraan obboleeyyan keetii, carraan aayyoo teetii maali? Mee itti yaada yaa ijoollee Oromoo warri federaala keessa jirtan, poolisii Oromiyaa keessa jirtan, warri daangaa irra jirtan hundinuu mee itti yaada qawwee tana eenyuufiin harkaa qaba kan jedhu. Kanaaf kana dhaamsa siigaltee waliif daddabarsaa yeroo arraan tanaa siigaltee yeroo qawwee wayyaane qawwee diinaa qawwee bilisiginnaa qabannee daangaa irra teenyuu miti jechuudha. Arraan tana siigaltee yeroo ummata keenya cinaa dhaabbannee qabsoo finiinsinu keessa jirra jechuudha. Kanaaf dhaamsa walii godhaa dhalli Oromoo qulqulluun siigaltee kan waraana keessa jiru, kan poolisii federaalaa keessa jiru, kan difeensii keessa jiru waliif dhaamsa dabarsaa ummata keessan bira dhaabbachuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaan amma. Yeroon kun siigaltee time is a gold jaanii dhaqqabachuun barbaachisaadha. Maaliif dhaqqabachuun barbaachisaa taate booda siigaltee isinis warra bilisiginnaa wajjin seeraa dhiyaachuun waan hin hafne jechuu yoo amma ummata keessanii wajjin dhaabbattanii kan falmanne taate. Yoo arra siigaltee haadha Oromoo cinaa dhaabbattee siigaltee Amaara bilisiginnaa keessa taa'ee Oromoo fixu kana yoo bira dhaabbattee arra itti dhukaastee atis ijoollee Oromoo cinaa dhaabbattee yoo siigaltee wareegama kafalte seenaa keetiif seenaa warra keetiilleen bareeddee beek. Yoo arraan tana siigaltee meeshaa diinaa fudhattee Amaara Oromiyaa keessatti haadha Oromootii fi abbaa Oromoo ajjeesu jiru wajjin dhaabbattee haa ajjeeftu taate akkuma kaleessa siigaltee wayyaaneen sanitti seera jalaan baatu. Seenaan keetilleen xuriidha warri keessanilleen siigaltee gosti teetilleen akkasuma xurooyitii beeka. Kanaaf akka akkas hin taane carraan nuti Oromoon qabnu carraan atiis qabdu saba kee wajjin
dhaabbattee siigaltee qawwee teeta qabattee jirtu gama diinaa deebisuu qofaa jechuudha. Kanaaf yeroon barbaadu. Yeroo wanni jaamu hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa tanarraa eegalee dhaamsoolii godhaa uummata keessan cinaa dhaabbachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa, waraana biyyoolessaa kan daangaarra jirtu especially ijoollee Oromoo Maqdishoo jirtan ijoolleen Oromoo waraana keessatti Maqdishoo irratti heddummaatanii arraan tana siigaltee Alshabaabii wanni dhumaa jirtuuf biyya Itoophiyaa eeguuf arraan tana biyyittii atichi teessee Maqdishoo teessee qawwee diinaa baaddattuuf hin jiru jechuudha. Aayyoon tee dhumaa jirti. Abbaan kee dhumaa jira. Obboleeyyan kee dhumaa jira. Wallisaan Oromoon qabdu du'ee jira. Hayyuun Oromoon qabdu Baqqalaa Garbaatii fi Jawaarii fi hayyoonni Oromoo hundi hidhamaa jira. Kanaaf qawwee diinaa qabattee Maqdishoo teessee Alshabaab dhoo osoo hin taane arraan tana qawwee teessan fudhattee Oromiyaa seentee uummataa wajjin dhaabbachuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa amma. Kanaaf kufaatiin mootummaa bilisiginnaatu yeroon gabaabduu waan taateef chaansiin kun sin dabrin. Chaansiin kun sin dabrin yaa ilma Oromoo waraana keessa jiru. Yoo chaansiin amma siigaltee amma harkame kana. Kan siigaltee uummata keetii wajjin dhaabbattee qabsaa'uu dandeessu karaa harkatte kana. Kanaa yoo ta'e cinaa dhaabbattee abbaa kee cinaa dhaabbattee siigaltee diinee irraa dhootu. Yeroo sii dhufte chaansii sii dhufte tana fayyadamtee seenaa ta'e haaromsuun yeroon isaa amma jechuudha. Kanaaf iflaalaa amma fakkeenya faallii Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa keessa jiru mootummaan bilisiginnaa kun dirree baatee ijoolleen Oromoo yoo siigaltee dubbuma takka dubbate jecha tokko isin faalleessite tarkaanfii irra fudhadhaa seeraa fi hidhaan hin jirtu kan jiru dhaamsi dabree jira jechuudha. Dhaamsa kanaas namni itti dabarsee jiru waraana Eeltiraatii fi waraana naannoo Amaaraa irraa dhufe siigaltee Oromiyaa keessa bobbaasee jechuudha. Yeroo ammaan tana Oromiyaa keessa namni jiru ilmaan sabaaf sablammoota osoo hin taane waraana Amaaraatii fi waraana siigaltee Eeltiraa irraa dhufe jechuudha. Kanaaf ati deemtee jirti yaa ilma Oromoo ati deemtee daangaarraa qawwee mootummaa tanaa qabattee daangaarra teessaa jechuudha. Arraan tana siigaltee waraanni naannoo Amaaraa irraa dhufee fi komaandoon Eeltiraa aayyoo ta'e abbaa kee obboleessa kee saba kee fixaa jira jechuudha. Mee dhuguma siigaltee sammuu ta'e tana yaati. Xiqquma if yaati. Poolisii federaalaa keessa ijoolleen Oromoo jirtuuf mee isinummaan hundinuu if yaada waan jiru. Kanaaf yeroo amma jirtu tanatti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ammaas namni dhaamsa godhuu barbaaduuf warreen siigaltee osoo kaayyoo bilisiginnaan beene bilisiginnaa deeggaru. Yaa warra siigaltee seera bilisiginnaan beene. Yaa warra mataa isaanii beene. Yaa warra maqaa Oromootiin haguuggatee bilisiginnaa yaammatu. Mee isinii kun siigaltee bilisiginnaan tun maal akka taate mee beektu. Kaayyoon bilisiginnaa maali? Akeekni bilisiginnaa maali? Kanaaf mee siigaltee dura bilisiginnettanii lafa dhiituu qofa osoo hin taane kaayyoon bilisiginnaa maali? Bilisiginnaan kaayyoo akkam qabatee deema? Waa baruu barbaachisaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf dhaabuma fadhee'uu deeggaruu dura kaayyoon dhaaba sanii maali? Mul'anni dhaaba sanii maali? Siigaltee argamni dhaaba sanii maali? Waanuma hundaa'uu siigaltee addaan baafatanii deeggaruutu barbaachisa malee osoo hin beekne siigaltee kaayyoo bilisiginnaa fa'aa osoo hin beekne bilisiginnaa badhaadhinni fuula dura qabeenya badhaadhina hin beektan badhaadhina jechuu malee yoo namni isin gaafate hin beektan. Kanaaf Oromoo akka taa'ee jechuudha jazbaa guruppii walitti qabamee bilisiginnaa jaa jechuudha. Qaanyiidha isinirraa obboleessoo. Namni waa beekee nama deeggaruu qaba malee akkanuma siigaltee badhaadhina jechuu hin beektan keessa doofaalee doofota dhiiga Oromoo awwaaluu barbaadu. Kanaaf isin doofaadha warri bilisiginnaa jettan kun stupid. Kanaaf waa baraatiti waa deeggara dhugaa dubbachuudhaaf. Namni osoo kaayyoon beekne kaayyoo bilisiginnaan beekne akkamitti bilisiginnaa deeggara. Annama hudhan yoo interview godheen jira kaayyoon bilisiginnaa maali? Argamni sii maali? Tarsiimoon sii maali? Badhaadhi fuuldurri keenya badhaadhina jaa hin beeku haa fuuldurri wanni inni jiru hin beeku fuuldurri keenya badhaadhina stupid. Fuuldura kee badhaadhina ta'uu maaliif beekta? Kanaaf waan takka addaan baaftanii deeggaruun barbaachisaadha. Isinilleen siigaltee warra badhaadhina jee lafa dhiitu warra dhiiga Oromoo siigaltee awwaaluu barbaadu warra caaluun du'u gammatu dhala Oromoo warra bilisiginnaa jettanii lafa dhidhiittan. Yeroon siigaltee
isinit dhiiwuudhaaf xiqqootu hafe jechuudha. Kanaaf itti gaafatama seenaa jalaa hin baatan. Wal beena takka takkatti wal beena jechuudha. Takka takkatti wal beena. Kanaaf chaansiin dhumaa yeroon dhumaa si galtee aduun amma si galtee ifni si galtee ba'uuf deemaa jechuudha. Yoo ifni kun isinirra ba'ee chaansiin qabdan. Kanaaf ummata keessanitti ida'amaa dhiifama gaafadhaa ummata keessan si galtee ilaarraan tana kaayyoo naftanyaa deeggaru jirtan unitary party system jechuun unitary party system beektu unitary party system jechuun biyya takka alaabaa takka si galtee amantii takka saba tokko jechuudha. Bilchiginnaa jechuun kana jechuudha. Anti federalism jechuudha. Anti federalism jechuun maali? Oromiyaan akkan jirre kan balaaleeffatu jechuudha. Oromummaa ta'e yaammatiin Itoophiyaa yaammadhu jechuudha. Arraan tana jaarraa 21 keessatti ati Oromoo miti Itoophiyaa yaammadhu ni taati. Mee ni taati. Ati si galtee naannoon qabaatini biyyan qabaatini Oromiyaa yaammatiin Itoophiyaa yaammadhu ni taati. Hin taatu. Kun si galtee waan doofummaati. Kanaaf iflaalaa carraan isin qabdan yoo gama ummata Oromoo deebitan yeroon isaa amma yoo kana booda si galtee isinis yeroo gabaabduu keessa si galtee mootummaan kun fonqoluun isaan oolu itti gaafatama jalaa seenaa hin baatanii namuu bakka jirtanii biyya jirtan keessa wal beena seenaa jalaan baatan jechuu barbaada. Kan biraa ijoollee Oromoo dhala Oromoo biyya Ameerikaa keessa biyya addunyaa kanarra jirtan hundinuu ganda keessan haala jiru odeeffannoo jiru si galtee qulqulleeffadhaa ijoolleen bakka gargaaru barbaaduttis gargaara. Ijoolleen si galtee amma yeroo ammaan tanaa warri miidhamees jira. Warri biyyaa bahee si galtee daangaarraa jiruus ni jira. Warri si galtee ammallee nama isaan gargaaru barbaadanii si galtee hidhachuu barbaadu jira. Wanni ifa wanni goon hin jirtu warra hidhachuu barbaadu jira. Ijoollee teessan haala keessa jiran gaafadhaa jajjabeessaa gargaaraa. Namuu bakka jiru si galtee akkasitti deemuun barbaachisaadha. Kanaaf umriin si galtee mootummaa bilchiginnaa tun gabaabbattee jirti. Wanni dhaamaa jirru akka waliigalaatti namni dogongora irra jiru namni si galtee booda si galtee seera jalaa boo barbaade ummata Oromootti haa makamu ummata Oromoo jaaraabbatu ummata Oromoo haa qabsaa'u kana jechuu carraan si galtee akka Oromoottis akka sabaattis carraan jiru kana yoo ammoo si galtee ifaan kun sirra ba'ee arra si galtee mootummaan kun kufe boru itti gaafatama seenaa jala akkan baane bicha jala murtee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Jalaan baatu Oromoo jalaan baatu si galtee Oromoon si galtee arrallee wanni isin beekuu qabdan Oromoon takalee isaatii miti. Akkaataa si galtee Tigree wayyaana itti cibsine caalaa Oromoon arra jabaatee jirti jechuudha. Namni akka Oromoo arra jabaatee jiru hin jiru jechuudha keessaa fi alaanis. Kanaaf ifin sobina yaa warra bilchiginnaa Oromoon arra jabduudha. Qeeroon si galtee qeeroon qabsoo fi finnatan balleessinu jaanii xiqqoo lallaaffannaan qeeroon kabaddee isiniif fakkaate Oromoon ka si galtee qabsoo tanarraa haftee isiniif fakkaate qabsoo tanarraa Oromoon hin hafne isin garsiiftee jirti qeeroon arrallee burullee isin garsiiftee jirti kufaatiin teessan yeroo gabaaba. Kanaaf warri amma dhaamse itti dhaamne kun warri si galtee waraana ijoollee Oromoo waraana keessa jirtan warra si galtee duufoota bilchiginnaa jee osoo kaayyoon beene deeggaraa jirtan dhalli Oromoo si galtee karaa dogongoraa irra jirtan hundinuu yeroon ummata keessanii wajjiin dhaabbattanii qabsooytan yeroon ammaa jechuudha. Amma dabarraan itti gaafatama seenaa jalaan baatanii warri dura fannifamu isinii jechuudha. Beekaa dubbitan. Warri dura fannifamu isinii jechuudha. Kanaaf aduun isinii ba'uu jirti aduu isinii ba'uu jiru tana keessatti daftanii gama ummataa kana si galtee qabsooytanii seenaa teessan haareewwanfachuun yeroon isaa amma yoo tana bira dabartee akka isin ta'uu teessan waliin harkuu teenya kanaafuu dhaamsa kiyya kana sheer walii godhaa injifannoon ta'u uummata Oromooti Oromiyaan ni bilisoomti ummanni Oromoo biyya hunda keessa jirtan sabaaf sablammoota Itoophiyaa qabsoo teenya tanaaf tokkummaadhaan walii qindaawaa deema Itoophiyaa tana hundeerraa buqqisuu yeroonsi amma Itoophiyaan hundeerraa yoo buqqite malee rakkoon Oromoo hin furamtu rakkoon sabaaf sablammoota hin furamtu hundeerraa Itoophiyaa si galtee buqqisuu yeroonsi amma jabaachuu qabna galatooma fayyadaa
rabbiin sii galtee rasaasa wayyaanee rasaasa bilisiginnaa bishaan haa godhu rasaasa ijoollee oromoo ibiddaa haa godhu injifannoon uummata oromooti injifannoon teenya galatoomaa fayyaada